Malje, made bisa. Dubbi sabira osoo hin geenne waan wangeelli jedhu guutuu amantaa? Dibbatti. Ati mormituu wayitaata moo mormituu Yesuus moo Yesuusin duuka buutuudha? Ani amana Kiristoositti obboleessa kiyya kana gaafii kan keetti fufi kallatti man kana dhiisi. Bareedaayee. Falmituu akka boodan harkaan taanee fi tana jala si kaa'adhe. Wangeelli akkana jedha waliin dubbisnaa. Dubbisi. Mee dubbisi ani ayi gilaasii barbaada. Yesuusiif kan dhugaa ba'an jedha mata dureen isaa. Yesuusiif kan dhugaa ba'an. Yesuusitti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhaga'etti nan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaan bu'a malee. Akkana jedha keeyyata kana guutuun guututti fudhatta keeyyata kana. Hin fudha'e. Yesuusin abbatu erge. Abba erge Yesuusin. Bareeda. Tokko abbaan erguu naa fudhatte takka. Yaa. Lammaffaa ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe tana naa fudhatta. Waan inni jedhee beekta. Maaf jedhee miti amma kan si gaafataaru. Waan inni jedhee reezinii qaba. Waan inni jedhee fi miti. Isillee si gaafadha. Maaliif jedhee illee si gaafadha. Gaafii gaafatte. Si gaafadha. Okay. Si gaafadha. Dura mormituun ta'in. Okay. Falmaa miti dubbiin bakka falmaatii miti. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jecha kana in argitaami asirratti akkuma kaan abbaatu ergeettee ragaa baate san. Kanallee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe Yesuus jettee amantaa? Yesuus Kiristoos yeroo kana jedhu maa inni jedhe jettee amantaa? Yoo kana jedhu maal jedhee sin gaafan? Yeroo kana jedhu maa ture Yesuus lafarratti? Saniimi kan si gaafate. Sheeka gogaa nan mormini gaa. Biraan tarkaanfatin. Dhageeffadhu. Biraan tarkaanfatin. Maal ture Yesuus yeroo dubbii kana dubbatu maal ture lafarratti? Maal tureen gaafii kiyyaa miti. Sheeka akka tifeetetti lugaa mana goote na ufu barbaadda. Gaafii kiyyaa miti. Akkasillee sin godhan. Akkasillee sin godhu. Kan siin jedhaaf biran kutiin ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u ka jedhu kun Yesuusi moo Yesuusii miti? Riizinii jedheef qaba. Maaf jedhee si gaafadha rakkoon qabu anuu itti sababa jedheef qaba. Waan jedheef si gaafadhe yoom si gaafadhe anuu sin gaafanne ganaa si gaafachuu edda. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u ka jedhe Yesuusi moo Yesuusii miti? Maaliif akkas jedheedha maatiin sooshaal miidiyaa irratti dhaggeeffatu. Si gaafadha ganaa si gaafadha. No, dogoggora kana jedhe wangeela dogoggorsuuf. Kam seete beekte Hussein gabaa. Qoy deebii walirratti gabaamatti naggeeffadhu isa duraa si deebiseen darba. Deebii walirratti kennita walirratti kennaa deemta. Wal qabata waan ta'eef. Ammas asirratti illee ani dhugicha isa Waaqa irraa dhaga'ee isinitti himeera. Eenyurraa dhaga'e dhugicha? Eenyurraa dhaga'e? Beekta tuukaa. Ani dhugicha isa Waaqayyorraa dhaga'e. Hubannaa keessaa Waaqayyo jedha kunoo. Ani dhugicha isa Waaqayyorraa dhaga'e isinitti himeera. Dhugicha eenyurraa dhaga'e? Waaqayyorraa dhaga'e. Isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii maal gochuu barbaaddu? Ajjeesuu barbaaddu. Okay. Abrahaam akka kana hin hojjenne